kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa jirtan cufa nageenya heesan badhaadha inna keessummaa qabna akkuma isan gartan keessummaan teennarraa Abbisaaq Barreeti jaarsa Boorana jaarsa beekaa waan lafa kana beeku arda Booran dirree han keessa nam odeeffan heessa nami coftiro sumnu taheha waan sun seena lafa keessattuu eegi garri dhiyeen kana lafa Oromiyaa iddoof jalgalchuu fi Parlament tete murteessite waraana lenurra mir gargaraan nam kee jira lafti tunteena ennanulleen falmeer jira waan kan irratti jaarolee Boorana hadim laftana beet irra odeeffannoo laftana funaanuu jira mee garisa san dabarsa Abbisaaq mee qarawarra nama naga fuudhi of barsiisi akkasitti garo naga babaaroo fafayyaa yaado yoonu gaafatanii dasaan gaan lafteenna indiyaatu Soomalii keessa wante goodaati eerraa ayyaati miishoon suni Soomalii Moqdishootiin nurra fudhatee dhabne gadaa dhaddachoota Morowwaa gaafa dhaddachi taabdoo waladhanii taabdoo harreessichisu dideedhanii gaafas keessa kaani gada Boorana gaafas gadaan dhaddachoodhaati amma eegisuni gada bulee dabbasaa gaaf Taliyaanii lafa dhufe gaafasi ammallee lafa tagari keessa kaani kalee tana sulleen garri nag dhufte ammoo laftee inni tana dhufte gada aagaa dhufte qubatte gada aagaa Haile Sillaasee qubsiisee Haile Sillaaseeni qubsiisee ammallee keessattuu Ajasan gabaabatiif Muhammad Abbas Roorradhanii kana qar laftee inni seene Mariyaanilleeni Sheekh Hussein Ahmaditti karaa Liibanii seene warri kun guyyaa dhufkaani nu Booran jedhee karrayyuu himate gos Boorana karrayyuu himate qaalluu karrayyuu geetoo jilootiin harkina qabedhe akkanaan lafteen qubatee akkanaan lafteen keessa ture gan 89 sonam kawnona caama kanaati aga lafteen seene gaafas dhalannamu ariyaan teenayyuu horii waaqoo gaafas dhalate amdaan gaan kennaa ka Itoophiyaalleen hin jira ka Itoophiyaaf Keenyaan itti gargar baatu jira agammallee duri Soomalii gulchite jira Keenya kee jiru jira daangaan kennin dhiyaatu yoo dhiyaanne dhaddachi warraa biyyuu Soomalii keessa garbiyaarree Soomalii keessa dhageettee garbiyaarree echuuni arre yaldeesiyyaa sun maxaarri karaar wanni maqaan kun duri baheefiyyuu garbarree echuun arre yaa'aatitti rukubata arre yaa'aa sunitti maqaa kan itti baasan yaldeesiyyaati yaarsi abbaa dheedaati beekama kaani lammeessooni baay'ee waan isiin baantu gubbaa garseeti ta Soomalii nam kee jirtu gubbaa garsee tanaan gama buura akkaabii jettee maqaa qayyartee wante goodaama maqaan buura akkaabii kasiin itti baafte Soomalii Moqdishootti tan fudhate tanam minuun dhaqqabnu tanoo mirratti harkaa qabnu wal harkaa qabnu daangaa keenyaaf Itoophiyaati daangaan keenyaaf Itoophiyaa galaan irraa malka mariitti jalqaba malka marii jechuuni Sidaamatti malka marii kan baas malee malka soraa algee duulooti malka marii jechuun duri maqaan isii kan jalqabnee arma kaasinee gubbaa kaakkoo baasinee dhageettee saakkee jaarraa dhageettee jaarraa baasinee saakkee baasinee qarsa saree baasinee dhageettee armaanii guraariin gad buuna daangaan keenya kana hadu amma qaree geettaan kan amma gadaa eegidhamnam gadaani gada boruu madhaa tagari gadaa dhageettee bulee dabbasaa gaaf Taliyaaniin laf dhufe gaafasi afnaqiin qabnu afnaqiin Taliyaanii halafteen garrii kennu Taliyaanii bandaan si cuf bandaan ganti garrin cuf banda Taliyaanii wata dar Taliyaaniiti gaafas masaaraan nu adani keessa nu baasan gaaf saarkamtuun badde gaafasi isiin ammoo jattu saarkamtuu maqeennu etti saarkamtuun duruu yunum jirti agar kennatti
lafti akkan yoo akkan taate ragaan lafteenna marii boruu daadaayi irreessiisa butti abbaa gadaati fiixee booranaati noonitu ammooyyee daabri sora guyyoo balqaa qadaddum irreessiisa adulaa raaboom du'e gaaftaaf du arreessichitu diid madaangalee du'e daabri yoo dabarte cillaaqoo diidina furiif borbor daawwaallee lachuu abbaa gadaati irreessii boru arti biduruu aabora sobislok luulisi dhageette warri sun cufachi du'e abbootii gadaati fiixee booranaati areeroo boruu bakkalchaa cokorsi galgaluuti koonnichi biifa cokorsi galgaluu ciise indhageetta sossoolee dullacha dhedheertuu ijaaree qabriin isa dhedheertuu nama agarsiisu ammallee hin dandeenna daabrii madhe boruu madhaa aroores walee na ciise akkan lafti teenna ragaan nami kennayyuu abbootiin gadaa akkan keessa dootee keessa irreessi kennaa guddaan beekamaan hin jira irreessi diidu cillaa gamkanaan yala indhageettayyuu yoo qotanii balleessa malee lafti teenna akka lafti akkan itti dhalannee kee jirra akkan kee jir tokko abbaan gadaa kaammaan tannu booranii herregatu 72 gadaan teenna nu garriin ag lafteen dhufte gan 90 jirta kan lafti teen yoo ati gaafatte uudatii namisiin gubbateettu uudata wattu warri waariyoo uudata mallee hin jira uudatechuun uudatu guyyootti eel qaraatti qotee eel uudatechuun maqaan kan waleen warri boruu waleena noonitu ammooyyee kaciis kana mallee garuu jiru warri bodabbasu boruu wolo kan faate haa hidhateetti duuda ta'u kuraawa kuraa daabuloo alahe maxaarri maankata moona liiban rooba faati lasadeeso dhageete dhaddacheeloo tittaana dhaddacheeloo eeloo alii bonayya noonitu baarritu akkanumatti tasaa duubi kadhaaneeti dhaaneen ka korolleeti korolle ka waayyuu richoo nuurtu digalu akkan lafti teenna bisaan cuf eelli cufti aanduura keenna dhabnee irra duwwateen laftan cuf keessa nu kaasite dhageette eela abbay biduun ka yebeeti yebeen ka kan toote kanti kalukeeti luu ka abbay siraayyuu akkanaan dhabnee bira yaane kan cufumma laftan cuf gadhiifne booddee goraanii karrayyuu buukko daabri nyaabootti taana nyaaba ka algee duulooti mallicha jooftu sora ammallee kataa kan gar tokkollee ittiin barbaadanii noonitu baarritu cillaaqoo kireen boo kireen sadeen dubbate alii diimayyoo boo jedhani kaan maddoon kiliween jaarraa warri jaarraa booreeti agammaatu namiin beenni hin jiru dhageettee lafti akkanna anduura daabri daandu saakeeni godaana dhokkichaati oditu daandu warri ilmaan daandu ammallee warri jiddaati kaciis kana dhageettee agamma ariito balbalallee ariito kaciisaan daabri waannu baamba guraari kaciisaan dhageettee karaan akkan dhufe lafti teenna akkana qadada guyyoo karrayyuu sibu kaam qadaddume dhani yaamaniini karrayyuu sibu lafti maqaa dhibii qabdi lafti duri eelisatti itti qotee naan busuniin baasani aadeeni moonaan galma aadee saaraa mallisee aadee saaraa dhaabachuu guubee dhowwedhani indhageetta eelli aadee cufu welmaan aadee saaraa tana digaluu eemmajji moonatan gaddeebisi dhageette butteen baanantunu digaluu eemmajji gaddeebisi eel aadeeti keessa baanee eel buruuriini warri ilmaan buruuri noonitu baarritu kaciis kan gammallee gar tokkollee hin deemani armu gaddeebisi la'ee abbiyyuu warri jiddaanna dhageette akkan lafti teen badhaasaa karrayyuu sibu dhageette goofichaan sidaamatti itti baas malee goofi hin jiru badhaasaan dhageette karrayyuu sibu lafti akkan teen akkana itti irra dhalannee nyaapi keessa nu kaasee waraanni gise cufu nutti deema duruma akkanaan laf dhabuu jirre malee waraana akkan deem malee wanni nu garri dhiibbattu goonillee hin jirtu isii garisii dooyo sarmaanii dhufte lafteen nurra fudhate hagan ganna gana kee taa'uu jirat. Hayyee akka malee galatoome
waan akka malee guddoo dansaanu haaftee namni daawwachuu jirullee waan kanirra waan guddoo akka baratabdi qaba. Amma laftana wanni falmii guddoo tan kaaseeyyuu waan dhiyeen kana laf goofaaf la'ee laf mooyyaleerra falmi deemuu jirta. Falmiin tuni akka malee falmi jajjabduu falmi hadhooftuu yoo wanni hunini yookaan dhuga seenaa tan barbaadanii hin jedhini lubbuun nama baay'een itti baduullee dandeetti. Lubbuun namaa ammoo waan faayidaa qaba. Yoo lubbuun namaallee faayidaa sun argamsiifte waan baddeessullee birgaa'uullee malte am seenaa jallisuun tokkollee hin jirta. Lafti tuni warra kana waliin adoo guyyaa tokko lamallee taate halkan tokkollee walga'iillee teennallee lafti tun teennaa qara walumaan jirraa maanii lafum goofala'ee tanallee akkasilleetiin dubbatti mee lafti goofala'ee tunin akkaataan isiin ittiin fudhatamte am lafti nu harka qabnu laf naannoo goofala'ee laf mooyyale tattana taanta gar Somalilaandii taanii Somali amma waan dhufaati eegee kan irratti wanni nu dabaltee jiraatame itti nu dabal. Wanni an dabal tokko la'ee goofa gada boruu madaa dhabne kaleeta na Tigree kenneefi. Wanni waan garfagooti hin jirti garfagoo duri teennu markum kenni jirti gadaa boru guyyoollee harka Boorana jirti Boorana dhuguu jira Boorana terreguu jira dhageette goofi akkasi goofi siinu gaafasi qaawottiin kee qubatte qaawottii itti godaansanii qaawottiin Soomalii deebitu kaleetan qubatti gadaa boru guyyoo qaawottiilleen gadaa boru guyyoo labseente baqattuu dhufee kee qubsiisan baqattuun isii la'ee illee baqattuu siitiif ta Boorana waliin dhufee kee qubate. Gaaf Soomalee abboosiin jette akkanaan biyyaa waan abbaatti haani lafti akkanaan harkisii deebitee eegi sunu Booranii ittiin deebin daabri amma fulaan haftee iyyuu jirti eegettee bultiin noonitu wadhakka warraa keessa agarraartu lafti maqaan bultiin noonituutu hin jirti tokko ardaa oolaa ardaan jiraa ardaan jilaa kan waan midhabne bira yaane shaniin gahe. Kaboorani duri mataa itti buufatu. Ardaa qumbee eegi gadaamoojii lubliiban kusee nami mataa ittiin buufan. Asaa dhiisaa boo jechi. Deema armaachi waan lafaan dhukkubni kan seessee gaasu. Eegettee ardaa qumbee duri gadaamoojii eegi lubliiban kusee mataa ittiin buufanne gadamadhaa mataa itti buufate. Dabri ardaa dambii eegi lubliiban kusee mataa ittiin buufan ardaa gubbaa baale eegi lubliiban kusee nami mataa ittiin buufanne ardaa hoolaa ammoo afaana gaalii gadaamoojii boruu guyyoo boruutti itti buufate gadaa boruu guyyootti buufatan eegi boruu madhaati as nami ittiin buufatiin gadaa gana lafti aduura akkan dhabne dhokisuu duri dhokisuu darrabba raabee artii sirba fulaan dhokosa darrabbaatti sirbanu sun Raabii duri artii sirbaa aadaan ta'een tokko artii jirti. Kaani la'ee gumi sirichoo duri ta'a gumiin akka gumii agatam gaayiteettu sirichoo gaayoo haatu gumiin sirichoo ta'etti aadaan ta'een na duri arti. Gumi sun cufin dhabne aadaa tan cuf dhabne haafne lafsun cufti nurra hafte. Ayyee waan akka malee guddooti waan akka malee dansaati. Amma jaars Boorana kana waliin jirra guyyaa guyyaan odeeffannoo aaraallee waan gaafachuu feetanillee barreeffamaan naa dhiyeessanii isanillee gaafachuu danda'allee waan har'aafellee itti dabaleessanii akkasitti dhiyeessa. Har'aa fi kanumaanidha. Amma wanni nu rakkisuu jiru waan kan of qofaaf nun barbaannu ati of qofaaf taate seena baay'ee irra barreeffachuu dandeenya. Akka isanillee dhalooti hulleen irra baratuuf namni tokkini nami seena fi hin beekne of hin jaalatu nami seena gosa isaa hin beekne gosa ofii jaalachuu hin danda'u waan dhiirti agas geettu tamaqa isaanii yaamanii hin fedhu sun irra doosu yoo hin beekne akka qabeenyi sun qabeenyi sii ta'e akka inni hanqite yoo hin beekne akkamiin falmachuu dandeetta. Kanaaf waan kana seena hanam yoo qoratanii tokko ittiin falmachuufillee nu gargaara akka atiin jaalala gosan teetiif jaalala qabaatuuf seena hanqe beekuun waan tokko. Kanaaf viidiyoo tana akduma laalaa walii dabarsaa viidiyoo akkana hedduu wanni nu rakkisuu jiru viidiyoo dheertoo jaa wanni nama keellaaleen xumuru qalbii tokkoon caqasaa uraa bulaa deebanaadha.
yeroo biraa walitti deebi'aa.